Mucaan gadameessa koo keessaa ba'e abbaan koo eenyudha jedhee na rakkise. Burraaqi milkiitoo hin kuufu silaalee na jajjabeessita naaf taate haamilee gammachuu kee malee booyaa kee narkini anuu sifan jira kurfootoo yaadini. Ani maqaan koo Taaddalachuu Daneen jedhama. Kanan dhaladhe godina Arsii Asallaa magaalaa Sabrii jedhamtu keessatti. Harmeen keenyi ijoollummaa keenyatti waan boqotteef abbaa koo fi obboleettii keenya hangafaatu nu guddisa. Bara 2006 barattuu kutaa 9 ture. Barattoonni hedduun kutaa 1 hanga 8 bakka adda addaatti barannee kutaa 9 hanga 12tti immoo bakka manni barumsaa olaanoo jirutti deemnee baranna ture. Anis haaluma kanaan barattoota haaraa bakka adda addaarraa dhufan waliin walii galtee uumuun hanga kanaatti natti ulfaanne. Yeroo kanattis barataan Galaanaa Hundee jedhamu yeroo adda addaa irra deddeebisee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis hin ta'uu hin barbaadu jedheen irra deddeebiseen hanga humna koo ofirraan ittise. Haa ta'u malee daftaraa fi kobbee koo bakkan ani daree keessa hin jirretti fuudhee na rakkisuu fi na dararuu jalqabe. Anis obboleettii koo hangafaa mana jirtu deemeen akka mucaan kun baay'ee na rakkisaa jiruu fi barumsa koollee seeraan hordofuu akka hin dandeenyetti ni madhe. Isheenis yeroof sobiitii ishi jedhii fi yogguu sanaa daftaraa fi kobbee keessirraa fuudhee sirra rakkisu naan jette. Anis gorsa ishee dhaggeeffadheen yeroof haa ta'u jedheen gaaffii jaalalasaa walii gale. Haaluma kanaan utuu jirru guyyaa tokko anaa fi Galaanaan otuu bakkee teenyee haasa'aa jirru barsiisaan daree gale. Yeroo kanatti aniif inni akka bakkee oolu ijoolleen yeroo hundaa waan nu arganii balbala rukuteen daree ol seenuu nan sodaadhe. Inni waan na duukaa galuuf kanaadhaatiif manatti galuun murteeffadhe. Yoggus Galaanaanis anis manatti hin galasi waliin jedhe. Otuma haala kanaan karaarra deemaa jirru maaliif hanga ijoolleen gara manaatti galtutti mana koo keessa hin boqottu naan jedhe. Anis yeroon otoo hin gahiin yoom manatti gale abbeen koo natti ori'uu danda'a kan jedhu yaadeen tole jedheen mana isaa deeme. Mana isaa keessatti haasofnee ijoolleen yeroo gara manaatti galtu anis gara mana kootti hin gale. Haaluma kanaan otoo jennu mucaan kun nama amanamaa ta'ee natti mul'ate. Haa ta'uutii garuu hangam barumsa koo xumurutti laphee koo nama tokkoof hin laadhu kan jedhu yaadan of keessaa qaba ture. Inni guyyaa tokko maaliif hanga manni barumsaa ga'utti na bira dhufteen taphattu jedhee gaaffii naa dhiyeesse. Anis amanummaa isaa laaleen toleedhe. Guyyaa tokko garuu otuu mana isaa keessatti waliin haasa'aa jirru taphni keenya gara miiraatti jijjiiramte. Anis wanta hin yaadnee fi hin garoorsine kabaja koo nan dhabe. Ya Rabbi ya goita maaliif na jallifta. Ya Rabbi ya goita maaliif na jallifta. Jiraachuun jabaatte dirmadhu ya goita keessa kiyya garta keessa kiyya garta. Kabaja koo ergan dhabee booddee mana isaa keessatti wantin ani gochuu danda'u tokkolleen turre. Gara manaattis deebi'ee namatti afuura koon baafadhu nan dhabe. Obboleettiin koo hangafaa gara biyya Arabaatti maltee turte. Abbaa kootti himachuu nan sodaadhe. Kanaaf ofuma koo ukkaanfamee qabamuun carraa koo taate. Inni yeroo kana baay'isee na jaallata ture. Ani immoo erganni kabaja koo fudhatee isa jaallachuun eegale. Abiddi jaalalaas natti qabachaa dhufe. Kutaa 10ffaatti yeroo dabarru akka carraa ta'ee dabareen keenya adda adda ture. Yogguu dabaree koo hafeen mana isaa keessan oola. Inni garuu guyyaa tokkoyyuu barnoota isaarraa hafee hin beeku. Guyyaa tokko otuu mana isaa keessa haasa'aa jiru baay'ee na dhukkube. Innis nahee battalumaan gara mana yaalaa na geesse. Oduun achitti dhageenye kuni garuu lamaan keenya nu naasise. Daa'imni ji'a 7 garaa koo keessatti akka hafe natti himani. Galaanaan yoggus fiigee gara mana isaatti gale. Naasuu guddaanis ni guutame. Anis boo'ichaa fi gadduun kan hafe waa tokko gochuu hin dandeenye. Innis bulee na argee daa'imni kuni battalumaan haa ba'u naan jedhe. Kuni waan ulfaatu miti. Daa'imni ji'a 9 gadameessa keessaa bahaa jira. Kanaaf gara jabeenyaan haa bahu naan jedhe. Itu naaf wayyina dirmadhu gaayoona siwaame moolaana siwaame moolaana. Ani garuu akka mucaa dhalatee guddateetti waan natti argameef hin ta'uun jedhe. Innis waan godhu waan dhabeef hanga qorumsa keenya xumurrutti mana keenya teenyee qoramnee erga xumurree booddee immoo bakka tokko jiraanna naan jedhe. Anis tole jedheen fudhadhe. Yogguu teenyee ilaallu garuu haalli jireenyaa waan nu baastutti hin fakkaanne. Kanaaf innis kana hubatee akkan akkoo koo bira baadiyyaa deemu na gaafate. Abbaan koo dubbii kana yoo dhaga'e akka baay'ee natti dheekkamu waan hin beekuuf otuu isatti himiin gara baadiyyaa akkoo koo biran deeme. Achi deemeenis daa'ima koo dahe. Rabbiif haa galatu nagaan hin hiikame. Galaanaaf yoggus
qabxiin maatirikii kutaa 10 waan hin dhufneef poolisii Oromiyaa dorgomee magaalaa Hambootti akka ramadameen dhagahe. Anis daa'ima koo waggaa 2 akkoo koo bira taa'een erga guddisee booddee hojiin mana akkoo koofaa keessaa waan baay'ee baay'atuuf qabeenya waan qabaniif ani baay'ee miidhame. Kanaaf jedheen abbaan koo waggaa 6 booddee haadha manaa lammataa waan fuudheef isheen illee nama gaarii waan taateef mucaa kiyyaa isaan biratti gatee namni manatti deessinaan jedhee akka qubanatti hin qabneef gara Finfinneetti imale. Finfinnee deemees mana namaa hojjechuun jalqabe. Yeroon Finfinnee taa'ee mana namaa hojjechaa jiru kanatti Galaanaan yeroo yerootiin walii bilbila turre. Haa ta'u malee dubbiinsaa dubbii irra darbaa ture. Kan an umurii koo guutuu hin daganne guyyaa tokko kaardii moobaayilii abbaa qarshii 10 naaf guutee cubbuun sirratti darbe fidhadheera naan jedhe. Baay'ee na gaddisiise. Guyyaa biraa immoo otuun si fuudhee natti tola ture. Garuu an hojjetaa mootummaadha. Ati immoo hojjettuu mana namaati jedhee jechoota sammuu koo tuqan hedduu natti darbate. Feete arjoomtaa gariin ifa abdataa si maleen qabu yoom harkanaaf laattaa yoom harkanaaf laattaa. Otuman haala kanaan mana namaa keessa hojjechaa jiru mucaan hospitaala fayyaa keessaa hojjetu tokko gaaffii jaalalanaaf dhiyeesse. Anis Galaanaatiin ittiin dagachuu fedheen tole jedhee fudhadhe. Bakkan jiru mana namaa keessaa na baasee mana isaa keessa na galche. Barnoota teeknikaas akka eegalu naaf godhe. Baay'ee na jaallata, baay'ee na kabaja. Ji'a 9 guutuu isa waliin jiraadhe. Daa'ima akkan qabu waan hin beekneef sodaadhee irraa adda bahuun barbaade. Anis biyya hambaa deemee hojjechuun barbaadan jedhe. Innis waan baay'ee na jaallatuuf haa ta'u naan jedhee piroosesii guutee baasii hundumaa danda'ee gara biyya an amma jiru Beeruutitti na erge. Guyyaa gaafa na ergisan imimmaansaa imimmaan nama fayyaa otoo hin taane imimmaan nama du'eef boo'ani fakkaata. Baay'ee na jaallata. Anis gara jabaadheen isa dhiiseen imale. Ergan deemees baasii inni natti baase hundumaa 1-2 jedheen kaffalee xumureef. Garuu isa waliin itti fufuu waan hin barbaanneef isatu naaf bilbila malee ani bilbileef hin beeku. Otuman haala kanaan jiru Galaanaan Amboorraa gara Asallaatti jijjiirratee akkan biyya alaa jirus dhagahee bilbila koo fudhatee dhiifama jedhee na gaafate. Anis jaalallee koo jalqabaa abbaa mucaa kootti garaattiin jabaadhu hin qabuutii dhiifama isaanan fudhadhe. Haaluma kanaan Galaanaa waliinis walitti deebinee haasa'uu jalqabne. Obboloota koottis yeroon himu baay'ee naaf gammadani. Galaanaan moobaayilii waan hin qabneef karaa feesbuukii qofa waan walii barreessinu guyyaa tokko moobaayiliitti bitadhe jedheen qarshii karaa baankiin ergee fi iimoo fi waatsaappiin nafaana haa taphatu jedheen. Garuu Galaanaan qarshii san akkan ergeef milkii maaliin naaf ergite qarshiin keenya jalaa bade jedhee natti hime. Anis obboloonni koo shamarranii biyya hambaa jiraatan dhiironni qarshii baay'ee akka namarraa fudhatan natti himanii turanii. Anis sana hubadheen garaatti jabaachuu jalqabe. Garuu Galaanaaf jaalalli qabu adda ture. Guyyaa tokko hiriyaan Galaanaa gaaffii jaalalanaaf dhiyeesse. Anis gaaffii natti ta'e maalii akka ani Galaanaa faana jiru hin beektu jedheen deebiseefi inni deebisee Galaanaan akka hiriyaa qabuu fi suuraawwan isaa hiriyaa isaa waliin ka'aniiran akka isaa poolisii kan taate shamarree akka qabu natti hime. Anis anaaf isaa walitti buusuu fidadhe isa dide. Inni garuu irra deddeebisee suuraa isaanii naaf ergaa ture. Hinumaa karaa liivii osoo isaan waliin ta'anii natti argisiisa. Anis Galaanaarraa waan adda bahuu hin barbaanneef Galaanaan hojii kana haa dhaabu jedheen suuraawwan inni naaf erge hunda ittan argisiise. Innis eenyu kana siif erge sobaniidha naan jedhe. Ani kaayyoon koo akka inni dhiisuuf ture. Yeroo hunda Galaanaan waa'ee qarshii natti taphata. Qarshii kana achi tuultee maal siif godha? Asii hojiitti hojjennee mana jaarranna. Jireenya keenya fuulduraafis wanta hundumaa ittiin qopheeffanna. Kanaaf hunduma isaa erginaan jedha ture. Ani garuu dhimma kanarratti garaan jabaadhe. Haaluma kanaan otoo taanii jirru guyyaa tokko daa'ima koo nu dhukkube. Yaade harmeetoo na kottuu dafeetii otoo hafifiktuu aduu sitti litti. Daa'imni koo dhukkubsatee hospitaala Asallaa gale. Galaanaan akka deemee gaafatuuf bilbila hiriyaa isaa irratti bilbilee isatti hime. Hiriyaan isaa akka inni ayyaana masqalaa kabajuuf biyya isaa gale natti hime. Guyya 2 booddee hiriyaa isaa gara biraatti bilbileen akka Galaanaa waliin taphachuun barbaaduun itti hime. Galaanaan otoo isa maddii taa'u akka ana waliin taphachuun barbaanne natti hime. Daa'ima koos deemee akka ilaaluun barbaanne jecha hin taane dubbatee na mufachiise. Ya Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa? Ya Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa? Jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa.
erga kanaas akka galaanaan hiriyaa qabu sirriitti addan baafadhe garaa koos nan kutadhe rabbiif haa galatu daa'imni koo fayyee amma fayyaasaa jira umriin isaa waggaa 6 ta'eera ani galuudhaaf ji'a tokkotu na hafa daa'imni koo abbaa koo natti argisiisedhe yeroo hundaa na jeeqa abbaan isaa garuu mucaa koo dhadhee fudhachuu ni qaanfate ani kan rabbi naaf laate kan jiraadhu naan jedhe hin dhabu waaqayyo garuu galaanaaf hojii isaa haalaatu nama akka wayii na jaallatu lubbuu isaa naaf dhabu dhiisee cubbuu kanaan hin gahe obboloonni koo biyya hambaa fi biyya keessaa jirtan mudannoon anaan mudate lammaffaa akka isiniin hin mudanne seenaa koo isiniif qoodeera nagaan galii rabbi mucaa keessiifaa guddisu naan jedha taaddalachuu danee beeruuturraa nagaadha burraaqee milkiitoo hin kuufu silaalee na jajjabeessita naaf taate haamilee gammachuu kee malee booyaa kee narkini anuu sifan jira kurfootoo yaadini. kabajamoo hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nageenya keenya isiniin dagannee nagaaf jaalalli biyya alaas keessas kan jirtan hundumaaf hunduma keessaniif bakka jirtanitti haa ga'u guyyaa har'aas obboleettiin keenya Taaddalachuu Wuddanee Beeruutirraa xalayaashee nuuf qooddeetti xalayaawwan hanga ammaatti nuuf dhiyaatan nama dhuunfaa akka qaqqabuuf akkanumallee akka irraa barannuuf ture kan obboleettiin keenya Taaddalachi nuuf ergite garuu onumaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 ilmaan Oromoo gara fuulduraa dhalatan hundumaa fi seenaan kuni lammata akka jireenya isaanii irratti mudanne hiriyaan ishee ganamaa daa'imarraa godhate kun yookiin poolisiin Galaanaa Hundee magaalaa Arsii jiraatu kun obboleettii keenya baay'ee ishee darare ishiin jaalala ishee tursuuf hedduu yaaltus inni garuu qarshii ishee malee jaalala akka irraan barbaanne hiriyaa gara biraa akka qabu hubattee qubattee bira geessee jirti egaan nutis gama keenyaan poolisii Galaanaa Hundeef dhaamsi nuti dhaamnu mucaan kun guddachuun isaan oolu guddatee miti ammayyuu si baruun isaan oolu yoo ati ammaa ilma koo fudhattee wanta barbaachisu hin guunnee fi bor ati diina biraa hin qabdu ilmi keessiif diina sitti ta'a eenyuyyuu guddachuun isaan oolu akka kanaatti sinafu obboleettii keenya Taaddalachiif xalayaa kana nuuf erguu keef ammas deebisnee guddaa galatoomii waaqayyoo jajjabina siifaa kennu ammas ijoollee waan taateef atillee kan isaan gadi otoo hin taane kan isaa olii argatta waaqayyos nagaan gara mana keetti si galchu maatii kee fi mucaa kees nagaa siifaa godhu siin jennaa guddaa galatoomii kabajamoo hordoftoota qophii Oromiyaa 24 xalayaa Taaddalachuu Wuddanee nuuf ergiteerraa hedduu akka irraa barattan homaa shakkii hin qabu yeroo tokko tokko dhugaa nuti sammuu keenyatti fudhannee hin ta'aa fi amantaa guddaadhaan itti jennee deemnu ni jiru haa ta'u malee haalli jireenyaa garuu wanta kana jijjiiruu ni danda'u namni kaleessa jaalala dhugaa waliin qabu guyyaa har'aa jijjiiramuu ni danda'a sammuun namaa waggaa fi ji'aan miti sekendii tokko keessatti gara hedduutti tamsa'a namni kaleessa sirriitti jaallanna jennee amannee keenya sun bulee immoo faayidaa adda addaadhaaf nu ganuu ni danda'a kanaaf of eeggannoo akka gootan xalayaa Taaddalachirraa barachuu ni dandeessu Taaddalachi garuu dhugaa jiruu fi namichi kuni kabaja koo narraa fudhatee daa'imas narraa qabaa gara fuulduraatti na hin dhiisu jettee namicha hospitaala keessaa hojjetu hinumaa narsii ta'e sana jibbuu fi itti qoosuun ishee balaa kanarra geessise Taaddalachi xalayaa ishee keessatti kan naaf qoodde kanaan hin dubbisne garaan kanuma jibbe barbaada kan jedhanuuf qooddee turte ani garuu hin dubbisne na of kolchaan siniin jedha egaan kabajamtootaaf hordoftoonni keenyi gamanumaan dhaamsi keenyi irraa of eeggadhaa wanta akkasii mudachuu danda'a wanti takka nama harkaa ba'e namatti deebi'uunsaa baay'ee ulfaata hanga yoonaatti nu dhaggeeffachaa waan nu waliin turtaniif galatooma siniin jenna kabaja guddaa siniifan qaba egaan namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu siniin jenna Oromiyaa 24 guyyaa guyyaan xalayaawwan keessan seenaa nama barsiisuu fi fakkeenya nuuf ta'u qilleensarra oolchiti itti bohaaraa fi akka irraa barachaa jirtan hedduun keessan nu qunnamaa jirtu isinillee xalayaa haaraa yoo qabaat karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa teelegiraamii fi iimootiin nu argachuu ni dandeessu qophiin guyyaa har'aaf siniif qabannee dhiyaanne kana fakkaatti guyyaa borii xalayaa gara biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan turaa siniin jechaa kanan qopheessaa ture an gammachuu